tokkummaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u. Hordoftoota YouTube channel kiyyaa warroonni channelii kanaaf miseensa taatanii hirmaannaan keessan akkuma jirutti itti hafuuf garuu please yeroo seentanitti laayikii osoo hin godhin hin bahinaa. Yaadni keessan na jajjabeessa gara fuulduraatti mul'atumsaa isin immoo wanta isiniif ta'u tokko keessa argattan isiniif faayidaa yookiin fayyadamtoota taatu isiniin jechuun barbaada. Akkasuma warri channelii kanaaf haaraa taatan immoo laayik, sabiskiraayib, sheer gochuuf yaada qabdan koomentii irratti barreessuun maatii keenya ta'a jecha. Har'ammoo warroota kaargoo erguudhaaf jettanii gaaffii baay'ee keessa galtanii wanti isin gootan dura wanti isin beekuu qabdanii qophii akkamii gochuu akka qabdanii kaffaltii baay'ee kaffaluurraallee akkaataa akkamiin akka of qusattanii ergitanii immoo gara biyyaatti meeshaan keessan yoo isiniif galee qaraxa hagamaa hanga isin kaffalchiisanii meeshaa akkamitti qaraxa baay'ee akka isinirraa fudhatanii fi meeshaa akkamitti immoo qaba qaraxa otoo isiniin kaffalchiisin qodaan keessan yookiin meeshaa isin ergitanii gara maatii keessanii gara mana keessanitti isiniif darbuu akka danda'u fi akkasuma immoo warroonni biyya alaa erga deemtan yookiin gara biyya arabaatti erga dhuftanii takkaallee gara biyyaatti osoo hin deebi'in waggoota hedduudhaan maatii keessan irraa fagaattanii biyya ormaa keessa jiraachaa turtanii gaafa galtan maal gochuu akka qabdanii fi maal beekuu akka qabdanii maatiin keessan immoo ilaalcha akkamii isiniif qabu, simannaa akkamii isiniif godhu, maal hojjetanii isin eegu, maal isinirraa barbaadu, kennaa akkamii fudhachuutti gammadu, firoottan keessan obboloonni keessan maal jedhu isa jedhu amma tokko isinitti hima haga xumura viidiyoo kiyyaatti turtiin keessan waliin haa ta'u. Jalqaba irratti warri biyyaa baatanii waggoota hedduu waggaa 2 haa ta'u 3 fi isaa olis haa ta'u waggaa 5 kan turtanillee jirtu isaa gadillee kan turtanii jirtu takka mammootoo gara biyyaatti hin deebi'ini maatii bira immoo maaltu jira kan jedhu kan osoo quba hin qabaatiin jirtaniidhaa fi ani wantin ofii kootii hamma tokko argee fi akkasuma immoo ijoolleen mudannoo akkasii natti himanii sagalee isaanii hagan qilleensa irra oolchuutti haga har'aatti illee kan nagaafatantu jiru jechuudha. Warra mudannoo qabaniidhaa fi karaa maatii isaanis ta'ee erga biyya arabaa turanii gara biyyaatti deebi'anii maaltu akka isaan mudatee isaanittis maaltu akka isaanitti ulfaate maaltu akka isaan gaddisiise maaltu akka isaan gammachiise natti himtanii isinillee asumarraa dhaggeeffadhaa yeroo biraa jada sinaaf qoodanii qindeessee qilleensa irra isiniif oolchuudhaa fi yaalii nan godhaa haga ammaatti tursuu fi kootti immoo dhiifamanaaf godhaan isiniin jedha maaliif jennaan YouTube chaanaliin kiyyaas xiqqoodha waan ta'eef isinis deeggarsa qabdanii na bira dhaabbadhaati laayik godhaa sheer godhaa hiriyoota keenya biroo biras immoo akka gahuudhaaf isaanis beekuu akka qabanii wanti isin mudate immoo isaaniin akka hin qaqqabneedhaa fi sheer gochuu fi wal biraan gahuu yaalaati gara fuulduraatti kan isin biraan gahu yookiin mudannoo keessan qilleensa irra kanan isiniif oolchu ta'a jechuudha. Warri keessan na gaafattanii garuu gaaffii keessan na gaafatinaa jedhee yeroo darbe isiniif himeen ture namni itti fayyadamee namoota muraasadha jechuudha. Kanaaf warri biyyaatti erga baatanii waggoota hedduu turtanii galuudhaaf jettanii nama hunda gargaaruu osoo danda'amee baay'ee gaarii ture. Nama gargaarii malee hin gargaariin kan jedhu hin jiru. Nama gargaaruun gaariidha garuu hin ulfaata jechuudha. Kanaaf yeroo asiitti galtanii ijoollee baay'een ofii keessaniif wanta isin barbaachisuu fi maatii keessaniif kan ta'u akkasuma waanuma tokkodha kan isin qabattanii galtanii yoo galtan immoo firoonni keessan kennaa isinirraa barbaadu. Maatiin keessanillee kennaa akkamii isinirraa barbaadu obboloota baay'ee qabaachuu dandeessu karaa haadhaaf irra jira karaa abbaaf irra jira naannoo isin jirtan safara isa jedhamu ollaan bonaallee ni jira jechuudha inni kun hundumti kennaa isinirraa barbaada wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Warri kanuma keessanii fi kanuma maatii keessanii tarii obboloota 2 qabaatu tarii immoo 3 qabaatu ta'a. Kan mana dhaabes mana dhaabinis jireenya dhuunfaa jiraachuu danda'a. Warra kanaaf waan matatti tokko qabattanii galuudhaaf gaafa jettanii hundumtuu namni isin beeku hundumtuu nama isin komata jechuudha. Amma maallaqa kennuufiitti illee isinirraa eeggatu. Warri bakka mana barumsaatti beektanillee charchii garaagaraa yeroo deemtan iddoo garaagaraatti hiriyoota baay'eetu jira biyya keessa gaafa jiraanne iddoo baay'eetti waa baay'ee kan waliin dabarsinee
isaan kun hundumtuu kennaa isinirraatii barbaadu jechuudha gaafa biyya arabaatii galtanii. Kana nama hamma kana deeggaru jechuun immoo baay'ee hin ulfaata. Inni tokko kaardii moobaayilii guutii jedha, inni tokko shayii bunnaa jedha, manuma dawwalanii si waamu. Baay'ee tokko nama dhiphisa jechuudha. Biyya arabaa gaafa deemanii birri waan malafaa dhufu isaanitti fakkaata. Shaanxaa gurguddaa kana gaafa isin uffata keessanii meeshaa garaagaraa keessanii fudhattanii gara biyyaatti galtan isa keessa birri matu guuteera jedhanii fudhatu jechuudha. Keessuma warri gara baadiyyaa jirtanii baay'eetu jira. Baay'ee isinitti waan barbaadu kan nama kofalchiisus kan nama gaddisiisus jira. Sanas ta'e kana yeroo sanatti baay'ee isinitti dhaga'ama jechuudha. Sin ofii keessan biyya namaarraatii boqonna gara biyya keenyaatti maatii keenyaatti boqochuudhaaf galla jettanii gaafa galtanii qorumsa hamma kana hin jedhamnetu jira jechuudha. Kan jireenya dhuunfaa keessanii isin qoraa, kan maatii keessanii isin qora, maatii faana walitti wal dhabuutu jira. Akka duraatti dandeessanii hojjechuu dadhabuutu jira. Yoo asitti waan tokko osoo hin beekiin waan tokko ta'uuf hin amansiisin gara biyya keessanitti galtanii kufaatii baay'eetu jira jechuudha. Maatiin keessan isinirraatii fagaattanii waggoota hedduu waan turtanii dhaabi kootu ija keen arga jedhanii warri si waaman hiriyyaan keessan hiriyyaa isin qabattan isin kootu waliin shiroo nyaannee jiraannaa rakkinni hin jiru. Biyya keessatti jiraachuun hin danda'ama, biyya kee keessatti hojjettee jijjiiramuun hin danda'ama jedhanii asitti yaada garaagaraa isiniif kennu. Unkaan isa orma miti maatii keessan kan isinirraa dhalattaniyyuu isinitti jijjiiramu jechuudha. Yeroo kanatti sammuun keessan miira hin taane keessa galaa kufaatii keessa galtu jechuudha. Kanaaf dura beekuuti qabdu. Akkasii galtanii maatii keessan bira turuun faayidaa isiniif hin qabu. Maaliif jennaan isa isaan isinirraa barbaadan hunda guutuu hin dandeessan ka ulaagaa sana shittoofaa jedhu jechuudha. Yeroo isii galtanitti wanti isaan godhanii isin eeganii simannaa isaan isiniif godhanii dil godhanii diggisii akkamiitiinidha kan isaan isin simatan jechuudha. Warri hin beekne kun akkasitti beekaa baay'ee tokko diggisanii bakka namni eessatti illee hin hafin isinitti dhufa jechuudha. Otoo isin hin beekin kun immoo baay'ee tokko nama rifachiisa, baay'ee nama naasisa. Yeroo kana immoo shittoon illee hin jiru jedhu maal fiddee dhufteetta birrii hagam qabda abbaa kee faadha kee eessatti mana jaarte maal goote ofii kee maallaqa hagamii qabda kan jedhu gaaffii isin baay'een isin gaafatu jechuudha. Isin immoo bakka turtan waan beektaniif tarii maallaqni keessa walitti isinii qabameera waan tokko isiniif ooleessa tarii immoo waan akkasumatti nuti as jettanii dararaa biyya ormaa goda haadha ormaa keessatti bara keessan fixanii kan galtanis biyya koo naa wayya biyya koo ittiin boqodha biyya koo keessatti hojjedhee jijjiiramuu danda'a jettanii gaafa galtanii kanatu jira waan ta'eef isa kanarraa of qusachuuf jecha daaftanii gara jireenya dhuunfaa keessaniitti galuu qabdu jechuudha. Waa of amansiistanii galuu qabdu. Otoo gara biyyaatti galtanii qorumsa kana kan hin arginin ga'een dura isa kana beektanii asumatti kennaa maatiin keessan isinirraa barbaadanii uffataa ta'uu meeshaa mana keessaa ta'uu waan gochuufi qabda waan tokko jechuudha. Hunduma meeshaa maatiikuuf mana guuteen galaa uffatatti guutee galaa obboloota koof obboloota haadha koo abbaa koo inni jedhamu baay'ee hin ulfaata. Nam tokko maatii baay'ee qaba, nam tokko maatii xiqqaa qaba waan ta'eef akka maatii keessaniitti maaliif bor isinumatu miidhama waan ta'eef waan akka kanaati jechuudha. Warri yeroo galan ijoollee baay'een deebi'anii dura kan lammaffaa isin deebi'u jedhanii hamma bara isaanii bara guyyaa dhaloota isaanii abaalanii gara biyya isaaniitti deebi'anii amma immoo gara dhiphina biyya arabaatiitti kan deebi'anii biyya keessa miidhamni baay'ee rakkinni baay'ee waan jiruuf jechuudha. Ganaa isa fagoo isa dhimma jiruuf jireenyaa osoo hin taane maatiin jidduutti iyyuu rakkina baay'eetu dhuma walitti bu'insa baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf asitti irra wayya yeroo tokko ijoolleen yeroo mudannoo isaanii haasa'anii maatiin koo akkasuma godhanii kanadha jedhanii baay'ee tokko nama gaddisiisu jechuudha. Kanaaf warri galtanii deebitanii isiniin homaa tokko isinitti homaa tokko isin gorsuun hin barbaachisu. Maaliif gartanii argitanii deebitan waan ta'eef namni immoo jaallatee miti kan biyya isaarraa ba'u maatii isaa jidduu obboloota isaa jidduuti mana isaa dhiisee diigee cufee kan ba'u jaallatee miti jechuudha. Kanaaf warri galtanii argitanii deebitan waatoon argin asin deebiin jirtu jedhee hin yaadu. Wayii jireenyuma keessan isa duraa irratti illee fooyyeffachuudhaaf kan kaayyoo keessan otoo galman gahin galtanii isa sana xumuruudhaaf deebitanii dhuftanis jiraachuu dandeessu. Isiniin homaa gorsuun iyyuu hin barbaachisu. Maaliif argitanii dhuftanii waan ta'eef. Warri ganaa galuuf jettanii garuu warri haaraa yookiin fireeshii taatan yeroo asii galtanitti miilli keessan lafan ejjatiin isiniin jedhu maal nyaatta maal dhugda maal irra teessa maal irra raftan haga guyyaa lama haga torbee tokkottidha.
ijoollee baay'een kana kan himatan jechuudha. Maatii koo maalan godhee maatiin koo maalaaf amma kana natti cakkanii haga jedhanitti kan ga'anii ijoollee baay'eetu jiru isin ganaa maallaqa koo nyaatamii nama akkasii faana beeriyyaa akkasii qabadheenii abaluu irratti birrii koo argadhee abbaa koo obboleessa koo jettu ganaa maallaqaaf osoo boossanii mana galtanii mana keessa maatii keessa waliin wal faana jiraachuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaaf isin maal gochuu qabdure? Ana haga naaf danda'ame faganaaf galee anis xiqqoo galee deebi'eera garuu dararri nama kana narra ga'uudha baatus maaliif ani badaa maatii biras hin turre ijoolleen baay'ee miidhaman immoo jiru isa kanaan wal bira qabee maaliif warra as keessa jiraniif immoo yaada kana sheeriin godhu isaan immoo maaliif baranii irraa of qusatanii kana beekan of amansiisanii gara biyya isaaniitti yoo galan boqonnaatti hin jiraatan kan jedhuun isinitti himuudhaaf yaadee jechuudha. Isin yeroo galtanii warri galtanii gaa'ela dhaabbachuudhaaf jettanii kan isiniif ta'uudha nama boruuf bu'uura isiniif ta'uudha yoo ta'e galtanii gara jireenya keessanii gara gaa'ela keessan dhaabbachuu fi jiruuf jireenya keessan gaggeeffachuutti ariifachuutti qabdu. Warri immoo galtanii qofaama keessan jirtan asittillee hiriyaa hin qabaatiin amma biyya galtanitti illee singilii jiraanna jettanii isin soofamasiistanii hojii mataa keessaniitii tokko waan barbaadiyyuu haa ta'u maaf mangadaayyuu xaragduu hin ta'in daandii qulqulleessitu hin ta'in sammuu boqonnaa qabuun of amansiistanii yoo hojjetan malee jiraachuun akka hin danda'amne beektanii gara jireenya keessaniitti deebitanii nagaatiin biyya keessan keessa jiraachuu qabdu jechuudha. Warri immoo ganaa asii galeen anasii kaayyoo koo galmaan gaadhee galee immoo nama naaftu nama waaqayyo naaf kenne tokko qabaadhee waliin jireenya dhaabbadhaa kan jedhamu tokkos ni jiraata jechuudha. Isin immoo maal gootu yeroo asii galtan akkuma isiniin jedhe qorumsa baay'eetu jira maatii jidduu jira jireenya keessa jira hundumtu bitaa isinitti galee mul'ata wantas teessanii dhageessan hundisaayyuu abdeetii ta'eetudha kan inni isin eegu as teessanii maallaqaa yeroo dheeraa waggoota dheeraa maatii keessanitti waan ergitanii fi iddoo garaa keessanii isiniif ga'ee unkaan mana isaanii keessatti illee wanta isin gammachiisu hin argitan jechuudha. Iddoo tokko tokkotti waggaa meeqa irratti maallaqa keessan caqacaqaatii baatanii isaan dhimma isaan qabani maallaqni waanuma lafaa dhufu isaanitti fakkaata. Biyya rabaa gaafa jedhan waanuma warqii irra jiraatamu waanuma tokko isaanitti fakkaata. Isin immoo keessa jiraattanii waan argitaniidhaaf dhaga'uurra immoo argitanii cheekii godhattaniitu waan ta'eef isuma kana immoo dhiphina kana argitanii an tokko faana ba'ee maaliif hin jiraadhu jireenya dhuunfaa kootii jettanii namantaan itti qabamtaniitu maalummaa isaa hin beekin. Baay'ee yeroo asiitti galtanii sirumaayyuu daasporaan birrii warri daasporaa birrii qabu jedhu birrii keessaniif jedhanii kaardii birrii 5 suuqirra baatanii akka itti bitattanii qabdan jechuudha. Karaa darbaallee isiniif hin kennanii. Yeroo kana isin maal gooture? Har'a argitanii bor jireenya walii dhaabbachuu jechuun jireenyi dallaa horii miti takka jireenyatti galanii jireenyi hiikuun baay'ee ulfaataadha. Yeroo jireenyatti seenan ulfaataadha garuu keessaa ba'umsa keenya immoo carraan yeroo tokko waan ta'eef jireenya keessatti warri shamarranii jechuudha isa kana beektanii otoo dogoggora tokkotti illee hin kufiin daftanii nama isiniif ta'u ilaaluutii qabdu. Rakkina har'aa ilaaltanii wanta hin darbine namatti fakkaata. Qorumsi gaafa namatti dhufu wanta keessaan baane namatti fakkaata waan ta'eedhaaf wanti hin darbine immoo jiru. Wanti addunyaa kanarra jiru hundumtuu hin dhufas hin darbas rakkinnis ni jiraata. Gaddis gammachuunis akkuma dhufee darbu dhiphinni keessanarraas boru ni darba waan ta'eef nama tokkotu maalummaa isaan beekin baakgiraawundii isaa nama akkamii akka ta'e ilaalcha akkamii akkasiniif qabu kaayyoon isaa maal akka ta'e bakka kam deema bakka kam bula bakka kam oola hiriyaa akkamii faana deemee ba'ee galaa yaanni naaf qabu ilaalchi inni naaf qabu jireenya isaarratti maarratti akkanii xiyyeeffatee ba'ee galuu sana osoo hin hubatiin dura nyaata tokko kan bilchaatee nyaatamudha yoo ta'e nyaata sana otoo hin bilchaatiin dura gaafa nyaatan garaa nama dhukkubsaa mitiire kunis jireenya keessatti akkasumadha booda caabasinitti ta'a caabasiin cabdanii irraan fayyineetu jireenya keessan keessatti iddoo aangoo qabaata waan ta'eedhaaf isa kana beekuutii qabdu. Kanaaf ariifattanii daftanii gara jireenyaatti hin galiina otoo maalummaa jireenyaa hin beekini. Obboleettiin keessan hiriyoonni keessan waanuma gaa'ela dhaabbatanii waanuma daa'ima godhataniif waanuma abbaa manaa qabaataniif isaan
daandii irratti argitanii isin hawwachuu danda'u. Mana isaanii geessite gaafa deemtan mana riyyaa keessanii gaafa deemtanii wanti mana ishee keessa jiru isin hawwachuu danda'a. Isuma kana laaltanii isinillee deemtanii nama hin taane biratti hin kufiina. Maaliif bara kana keessa baay'ee ulfaataadha waa'ee nama haasa'uufis. Anis nama waan hin ta'eef isinis nama hundumni keenyayyuu foon uffataadha waan ta'eef nama ciniinanii hin arganii gaariinis akkuma jiru yaraanis inuma jira. Nama hundumammoo ija tokkoon ilaaluunis sirrii miti jechuudha. Maaliif akkuma bifa keenya amalli keenyas garaagaradha. Garuu nama taanee uumamne malee ilaalcha nuyi walii keenyaatiif qabnu tokko miti waan ta'eef warri kanarratti rakkina garaagaraa mudannoo garaagaraa nama waliin walitti dhufu yookiin hiriyaa qabachuu irrattillee jireenya jaalalaa keessatti warri miidhama qabdanii ani kana booda nama tokkotti deebi'ee jireenya dhaabbachuun barbaadu qofaa kun hawwayyu jettanii jireenya qofummaaf warri filattan jirtu waan ta'eef never inni kun ta'uu hin qabu wanta hin taanedha. Kana gaafa gootan fedha waaqaan alabuu jechuudha. Kana yeroon jedhu waaqayyo tokkoof waan kenneedhaaf nam tokko qofaa jiraachuunsa rakkoo waan ta'eef nama lama akka waliin jiraatu eeyyama waaqaati waan ta'eef biyya lafaa kanarratti gaarii jedhee kan biyya lafaa kanarra kaa'e tokko gaa'ela dhaabbachuu nama suniif ta'u tokko faana baatanii jireenya mataa keessanii amma addunyaa kanarra jirtanitti akka gaggeeffatanii eeyyama waaqayyo biraati waan ta'eef isa kanallee akkasiin of amansiistanidha jechuudha. Kan hin dhaamsa isiniif dabarsuu barbaadu. Kanaaf yaada baay'ee isiniif kaasee irratti baay'isee yoo naasa'u baadhee hamma naaf gale hamma naaf hubatamee fi kosii xiqqoo ofirratti waan hin arge baay'een keessan immoo rakkina karaa maatii keenya jettanii kan himattan jirtu waan ta'eedhaaf wanti hundumtis immoo yeroomatti bareedaa fedha maatii keessan irraa eeggachaa yeroo keessan illee kan ofirratti dabarsaatii jirtan inni kun dogoggoradha waan ta'eef daftanii gara jireenya keessanitti galuutii qabdu. Jireenya dhuunfaallee yoo ta'e ofii keessan ofiif dhaabbachuu qabdu. Dhaabbiin keessan immoo hundee qabaachuu qaba. Maaliif jennaan wanti hundee qabu kufee argama jechuudha. Dafee kufaa ijallee hin qabu, lafallee hin qabatu, boris hin gaddisiise jireenya keessan keessa gufuu buusaa jechuudha. Kanaaf bara keessan guutuu guyyaa dhaloota keessanii abaaraa ofitti gadda haftu yeroon immoo hin argamu. Kaleessuma darbe har'is har'uma bori immoo deebi'ee har'a ta'uu hin danda'u. Yerooma keessa jirru keessatti maal takka nuuf ta'u ani maali kan jedhu ofitti deebisnee gaaffii of gaafannee akkamitti jiraachuun qaba, bor maal ta'uun qaba, bakka kam ga'uun qaba jettanii ofii keessaniitti ofumatti deebistanii gaaffii of gaafachuun baay'ee isin fayyada, baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf viidiyoo baay'ee isinitti dheeresseetiin jira. Yeroo itti aanuttis dhimma kaargoo waliin kan wal qabate ani fiigootis ergee waan jiruuf waan ture miti jechuudha. Ji'a 3 yoo baay'ate ji'a 3 asitti immoo mucaan gwaardinyaa koo tokko kan na bira jirtu ergitee jirti jechuudha. Isa kanan isinitti himuudhaaf barbaada. Warri gaaffii qabdanii fi asumarraan gaaffiin keessanii deebi'aa jira jedhee yaada. Hundasaa yoon xumuruudhaa baadheeyyuu hamma tokko tuttuqee jira jechuudha. Isin immoo akkasiniif galetti fudhattanii hiikkattanii yoo isiniif ta'e itti fayyadamu, yoo isiniif hin taane immoo dileet ofirraa gochuun hin danda'ama jechuudha. Maaliif jennaan yaada nama tokko 100% fudhadhaa jechuu otoo hin taane yeroo tokkotti iddoo tokkotti namni namaaf qorichas ni jedhama. Yaada namaa fudhachuunis gaariidha. Kan namaaf hin taane immoo dhiisuunis gaariidha. Yaada namaa hundumatti fayyadamas jechuu miti, hundas dhiisaa jechuu miti jechuu barbaadeen. Na yaadna isiniif qabu har'aa kana fakkaata. Asumarratti nan goolabaa yeroo itti aanutti dhimma warruma biyya arabaa kana keessa jiraatanii faana kan wal qabatuu fi akkuma isiniin jedhee waa'ee kaargoo warra ergachuu barbaadanii as teessanillee akkamittiin akka ergattanii qaraxaa akkaataa akkamiin akka hin kaffallee meeshaa akkamitti akka kaffaltanii isinitti nima jechuudha. Ofii keessan yoo galuudhaa baataniyyuu hiriyoonni keessan namni isin amantan tokko namallee amanii kan jiru garuu jiraa miti hiriyyaan keessan isin bukkeetii kan galtudha yoo taate maqaa isheetiin ergattanii paaspoortii isheetiin deemtee meeshaa keessan isiniif fudhuu dandeessu jechuudha. Karaa kana hamma tokko qaraxarraatii baraaramuu ni dandeessu. Isa kana gochuudhaaf immoo hiriyyaan keessan gaafa galtuu argachuudhaaf immoo dursa wanti isin gochuutii qabda, wanti isin qopheeffattanii teessan yeroo isheen galtu rakkina tokko dhiphina tokko malee meeshaa keessan gara isheetti dabarfattanii isheen immoo isiniif galchuu dandeessu. Wanta isin gochuu qabdanii viidiyoo itti aanutti kan inni isinitti himu ta'a.
kiiloolee birrii meeqaa akka kaffaltanii kaartoonii akkamitti akka ashagamuu danda'u ofii keessan ashaddumoo namatu isiniif ashagamoo inni ofii kaargoo keessan isiniif fuudhu nama akkamii ta'uu qaba qarshii meeqa isinirraatii fudhata gatii chaarjii jechuudha inni dhufee fudhu tola hin fuudhu waan ta'eef isaafis hojii waan ta'eef innis maallaqa isinirraa barbaada kaartoonii ashaguu yootaan birrii 20 jedhu birrii 30 jedhu gatii kaartoonii birrii 50 jedhu birrii 40 jedhu kana keessa waciinis isinitti baay'achaa waan deemuudhaaf an akkaataan itti ofii koo itti erge isinitti himuudhaaf yaaleen ture garuu har'a yaanni koo gara waa biraatiitti tamsa'eetii jira yeroo itti aanutti immoo isa kana isinitti himu ta'a haga ammaatti waan wajjin turtanii fi guddaa galatooma ammas irra deebiitiin warroonni maatii chaanaalii kanaa taatanii bilis yeroo seentan laayik godha laayik osoo hin godhin hin bahina yaanni isin qabdan na jajjabeessa gara fuulduraatti immoo na tumsa isiniif immoo jecha tokko lama gaafan dubbadhe lamaan kana keessa tokko isin fayyaduu danda'a tokko yoo isin miidhe tokko immoo isin fayyaduu danda'a yeroo kana immoo isinillee fayyadamaa taatu anillee anaafillee haamilii yookiin mooraalii naaf kenna jechuudha akkasuma warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo irra deebii laayik sabiskiraayib sheerii fi yaada qabdan koomentii irratti barreessu maatii chaanaalii kanaa ta'a waan qabdan fidaa koottaa waliif qonnaa isiniin jedha hagammaatti waan wajjin turtaniif irra deebii galatoomaa nagaa waaqayyo lafa jirtan hunduma keessaniif haa baay'atu baay